Egaa Ruuttiyyeen kana duraa viidiyoo ishee keessatti Hermeellaa amanii ani ji'oota natti lakka'a ani guyyaa natti lakka'a malee Abrishiin gara kootti deeffachuun koo hin oolu. Gaafan gara kootti deeffadhe immoo ati gaafa sanan boossaa hin gadditaa baay'ee hiphattaa garuu namni si biraa abatu hin jiru garuu namni si gargaaru hin jiru jettee viidiyoo hojjettee turte. Egaa Abrish guyyaa kaleessaa Ruuttaa wajjiniin araaramne irra jedhanii viidiyoo gadhiisanii turanii. Abrishis immoo Ruuttaa jaalladheen haadha mucaa koo haadha waan hundumaa koo jaalladheen akka nama faana ta'ee jedhee afaan isaatiin dubbatee ture jechuudha. Garuu guyyaa kaleessaa Abrish wanta dubbatu hundumaayyuu obboleessa isaa fi haadha manaa isaa Ruuttaa gaafatee dubbata. Maaliif yoo jettanii akka nama waa ta'ee akka nama dhukkubsatee immoo akka nama raatee tokkottidha kan inni dubbatu. Namoonni baay'een immoo birrii morma isaarraa ilaalanii duraan inni birrii mormaa hin kaawwatu amma akkamitti birrii mormaa sun kaa'atee eessaa fidee eenyutus laatee fi birrii mormaa sun maa inni rakkoo inni qabu maa inni jedhanii namoonni baay'een viidiyoo sana irratti hojjetanii jiru jechuudha. Egaa namoonni baay'een kan irratti hojjetanii Abrishii hojii harkaatu itti hojjetamee jira malee fayyaasaa miti namni fayyaan akka kanan ta'u jedhaniitu dubbachaa jiru jechuudha. Egaa ani karaa koo maal jechuun barbaade beektu namni nagaani akkasiin joonjoo dhugaa rabbii isaa yoo dubbanne jechuudha. Waan dubbatu ijoollee gaafatee warruma kana lamaan gaafatee dubbata waan ta'eef Abrish nagaa qaba jedhee yaadu. Haa ta'u malee garuu immoo wanti caana itti ta'e jira garuu immoo yoo jiraates gama lamaaniin ta'uu qaba yookiin Hermeellaa bira yookiin Ruuttaa bira jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade egaa Ruuttiyyeen akkuma kana duraa ani ofitti nan deeffadha abbaa manaa kun nan araarfadha jettee amma araarfattee jirti waan ta'eef maaltu uumama jettu hordoftoota kiyya gara fuulduraatti maaltu uumama jettu meesiin dhugaa rabbi kana garuu baay'ee nama azansisa. Maaliif mucichi gidduutti jechuudha akkamitti maalitti isinii ibsu dhugaa rabbi gidduutti intinii ta'e jechuudha. Takka isheen kun kan go'a jetti takka isheen kun kan go'a jetti bakka qixxeetti kutaati hira'aa. Maal jennare hordoftoota kiyya maal jennare maaliin ibsinare dhugaa rabbi kun kan koo jedhu lamaanuu irratti wal lolu waan ta'eef innis immoo amma Ruuttiyyaan akka jaallatee bira deemee akka mucaasaa faana taa'uu barbaadu akka ishee faana jireenya barbaadu akka inni dubbate. Hermeellaanis immoo macarrashaa irratti uftee jirti viidiyoo macarrashaa irratti jechuudha. Har'a maaltu uumamaa girri uumamaa jechuudha. Hermeellaani birrii morma keerraa baasii jechuun isheen oolu obboleessa ishee uftee jirti waan ta'eef bichaa bixibbixiitu uumama jedhee yaada hordoftoota kiyya. Kanaaf rabbi nageenya isaa haa buusu. Mucaa kanaaf immoo rabbi obsaa laatu iddoo lamatti gubate waan ta'eef ani garuu utuu haadha mucaa isaa faana jiraate dasnaa jaa'u gaa rabbi kana kan soba kan hin qabne jechuudha. Utuu Ruuttiyyee faana jiraate anaan baay'ee natti tola. Maaliif ani nama ijoolleen abbaa malee haa guddattu nama jedhu miti. Ijoolleen abbaa fi haadha gidduutti yoo guddatte dubbiin ishee kabaja qabaa. Aadaa ishee bartii safuu fi kabaja waan hundumaa eeggattee guddatti. Garuu immoo abbaa fi haadha malee gaafa guddatanii caanaan sammuu isaanii irra taa'u waan jiruuf ijoolleen abbaa fi haadha gidduutti yoo guddatanidha filannoon koo. Mucaan isaanii Luwilis utuu Abrishii fi Ruuttaan walitti araaramanii isaan gidduutti guddate dhugaa rabbi kana anaan dasna jedha. Rabbi immoo tokko isaanaa walitti isaanaa deebisu. Like subscribe